akkasii fatiyaa teenya anilleen naafi ati guyyaa tokko manatti deebine jechuudha guyyaan keenya guyyaa takka baga rabbii ilmaan keessa si deebisee anilleen baga rabbii na deebisee anumaatu ifinca garuu dhaamsiniin ani siif qabu viidiyoo tanani garte jeetiin yaada bilbila na jalaan kaasuu gizeen si bilbilee na jalaa kaasii dhiifamaa wajjiini si bira dhufuun barbaada si bira dhufee dhiifama hedduu si kadhachuu barbaada wanni ani balleesse waan gurguddaadhaa si qofa osoo hin ta'in nama hundatti namatti balleesse hunduma itti leeyite dhiifama ni gaafata warra arrabsiteellee warra fakkeenyaaf jechaan tuuteellee leeyite dhiifama ni gaafata akkasii itti aansee fatiyaa boodallee yaa dhiifama guddaa naaf godhii ani si qofaa miti namni hundi natti aaree jira atilleen sababa namni maqaa dha'u jiru kuni namaan sababa isaaniitiin bultii diyya dhabee alhamdulillah amma itti deebi'eetiin jira akkasii yaaddoo keenya obboleessa kiyya qaalii fi gaarii atilleen viidiyoo tanani agarta jee atilleen haadha ilmaan rabbi siif haa deebisu akkasii haadha mana keetii rabbi ilmaan jidduu siif haa deebisu jecha akkasii chumaan galata dhiifama naaf godhii hedduu takkaan sitti balleessee jira inshallah si bira dhufeetiin si araarsa jeetiin yaada asumaanillee tasaddaffaadhaa duniyaatu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu irra jirtu isiniin jechaa hojjamtoota daawwattoota keenyaa salaamtaan teenyatan onni irraa kaatee bakka jirtan maratti isin haadha qabdu arraan tana kunnoo gammachuu gubbaanii anaa fi abbaan mana kiyyaa walit deebine alhamdulillah kunnoo mana kiyyatti illee deebi'eetiin jira salaamtaan gaafadhu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu kabajamtoota hordoftoota keenya dhufnee jira gaarraas akkamisin numa jirtanii jajjabaatanii fayyuma qabdanii naguma qabdanii salaamanni gaa isin biraa dhufu gaarraan qaxxaamure laggeen qaxxaamure akkasiin isin jaa haboon teessanii kunumati akkasii waan jira liinaan arra akkamisidha gammachuu arraan kana wallaahi hordoftoota keenyaa gammachuun hedduu takka laal innaan gammadu keessa akkumaan jee isiniif himuun qabu mana kiyya deebi'ee ilmooti yaa wajjin abbaa mana kiyyaati wajjin gammadee jiraachuu kiyya kanaaf wallaahi gammachuun xiyyaas gammachuu teessanii na wajjin qooddatanii jeetiin gama keessan isinii dhufeen isiniin jaa ajee gammachuu teessee joogotan rakkoo tiyyallee akkasuma na wajjin qooddatanii takkaa yoom dhiisanii beekan gaddaa fi gammachuu kiyya na bira dhaabbatanii bakka jiran maratti haa galatoomanii ani hedduu takkaan isaan jaaladha kana arrabsee fi kana gorsee fi kana faarses hedduu takkaan isin jaaladha jaalala sobaa osoo hin ta'in tan onneerraa burqite san garteemi I love you isiniin jaa dhuguma sanitti akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya mubaarakoo warri yattan ni beeytan gaa qalbii daa'imaa hin teessu ifi fiidi yaani khalaas akkumatti xaxxabataa firraa'e gabbeeti ijoollee wajjin ala jira namaatu saahiban kiyyaatu fuudhee gadi hin bee akkasii ala jira har'aan tana gallee haboon teessanilleen kunooti haati mubaarakilleen kunooti abbaa mubaarakilleen kunooti akkasuma har'aan tana obboleen diyya iftuun haa galatoomtu dheengadda nu yaamtee abdallaa waan akka isaan eegamu tun waan hin jedhee biyyaallee itti bilbilanii iftu osuma jirtutti ijoolleen waan akkasii balleessu jirti yuutuuballee haadhiisanii yuutuub sanillee harkaa fuudhi janii turaniini warri biyyaa hedduu itti kaaniftutti akkasuma hedduu itti kaanii iftuun narabbi yeroo hedduu yoo fiidiyoollee maruu baatte narratti bilbiltee lolaa turte akkasuma isiin guyyaa guutuu mana sitti hojjollee akkasitti nu jidduu fixxee waa hundaa'u liinaan yoo gana abbatitti deebite akkuma isiin kaameraa durattu hidhii gara bitumettee wiidaniitu nan tumtan kaafan laasu daruuri waan isin jette waan nan godhi jee godhi yennaan iftu waan jee numa godhi jettisiin dhugaadhaa akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa wallaahi anilleen hedduun iftuu galatoomfadha galanni isii galata guddaadha anilleen dhugaadhaa waa takkaallee abdallaa manguddoo itti ergachuun dhiisne akkasuma inni manguddoo tiyessan didee yeroo meeqafirraa ari'e silaa akka inni manguddoo didee saniin anilleen ittiin fayyu waan itti na fayyisee jira eega warra biyyaa bira dheeyitee gaa warri biyyaa dubbatee iftuu fi ani ganda tokko nama biyyarraas wajjin dhufe tokko akkasitti harka waliin darbuu jaanii isiin kalaas harka waliin darbinuu jeetiin itti araarame malee silaa waan ittiin araaramneef hin qabaa maaliif yoo jettanii nama manguddoo akka aadaa fi safuu keessan jirratti dhalaan namatti hin ergattu itti ergachuu ture san hundaa'u alhamdulillah garuu ni dabarti inshallah walitti araaramnee kunnoo gammachuun tiyyaa fi tasaa arraan tana ijatee sanduroo nuuf iddee isinillee nuuf gammadaan isiniin jaa Maammadii bitachaa son galatoomfatta dhugaadha wallaahi isaanis bar itti tartiibaaniin itti deemu jira bar galata isaanii faa garteemi kanama hundaa caalchisee kafannisii fi gachaasiin hedduu galatoomfadha maaliifiin galatoomfadha nanaarsin gaamma asirratti laa aariin jiru leeshitti isaan jira
Hai leesh itti galatoomfatu. Aadaan jiru akkiniin itti galatoomfadhu dachaasii fi fannis ani nama shaararratti ariite tokko ati. Yoom alaa seerii afaan akkasii daawwattoota yaammallee namaati shaararratti ariite dhahin ariin isin ifee fi afaan siitiin. Dhugaadhaa san afaan kiyyaatu na ariyee garuu taheetuma ni beektan isinis biyya namaa keessaafuu biitti jiru tana keessatti dhalaan ala gaddeemuu sin taatu ni beektanii silaa mana na dhiisee deemee faa badeettuudhaaf zubaalaa keessa na darbeenni anammaa hambaa tokkos ani hambaa irraa nyaatanii zubaala darbanii dachaasii fi fannisiitu namanna dabalee namanna idehee mana isaanii jiraadhee garuu wallahi ani galata isaanii ammallee galcheen fixu isaan obboleeyyan kiyya foon kiyya garteemi foon kiyya kana ni muraaf wallahi laazim dachaasii fi fannisi anumaan muraaf dhisi maalii fi warreen gaanii jirtanii liinaan dachaas jaalattii dachaasii feeti wal jaalattan malee ta'u obbolummaati mitii jettanii na arrabsuu turtanis wallahi kun dhugaa rabbiiti inshallah dachaasii fi fannisillee gammachuu xiyyeetan irratti fideetiin isin agarsiisa amma arraaf na bira hin jiranii silaa namni hunda duursee galatoonfadhee if bira dhiyeessee wajjin gammadee qofalee haasa'uu qabu dachaasii fi fannisi ammaaf garuu na bira hin jiranii arraan tana wallahi hedduu takkaan isaan jaaladhaa onneeti jetana caalaa lubbuuti jetana caalaa isaaniin jaaladhaa dhugaa rabbi. Ayyee onneetiif lubbuuti caalaa isaan jaaladhaa maal isaaniif godhuu fedhe? Wanni nin isaaniif godhuu fedhu anaatu beeka akka obbolummaa tokkotti kannaa addaa tanaan qopheessa. Yoo onnee na keessaa baasii fideetti kaayi ammoo sikkiniif taddusu ammaa isa keessaa onnee. Niin kannaaf na keessaa yoo baastellee. Ayyee kaayi ammaa bilee fide doolaas. Dura duursee gartee midachaasii fi fannisiif onneeti bakka lamatti adda muree niin kannaaf. Osoo lubbuu ta'eetu na liina. Saniifuu ati jechuun bara amma isaa waan biroo guddoo isaan si'uura aluma gaseerii aluma fudhanii ol si galchanii. Namnummaan mana ifii halkan tokko si bulchee bar biyya tana keessatti galata qabaa biyya namaa tana keessatti manni namaa buluun ni ulfaatti. Sanillee ni beeka amma isaan maame. Saniifuu. Atillee galatoonfachuu qabda. Wallahi ati dachaasitti takka. Bara nama daawwattoota keenya amma waan biroo hin jenne amma Abdallaan amma sittillee sabaatu jira daawwattoota amma jechuma xiyyaa dhugaadha. Maaliifuu saniifuu dachaasii fi Maamudii naa galatoomanii akkasuma haadha Mubaarak Abdallaati waan feetellee nuun jettellee cinaa dhaabbannaa akka ballee ta'u intarneetii obboleettii qabnaa nuti akka ati gootisan hin goonu janeeti isaanillee akkasii jajjabeessanii hanga danda'amuun isaanillee akkana liina mana deebii janii hanga danda'anitti jiranii khalaas yaanii biraallee yeroo takka illee biraan fagaanne fiidiyoo isaanillee qabanneetiin gurra qabeetiin isinii fide dachaasii amma gurra isaanii gurguddoo qabeetiin isinii fide yoo rabbi inshallah fiidiyoo ani asirratti amma wanni inni dubbachuu deemu rakkoo takkaa jira rakkoon san yoo aartellee yoo aaruu baattellee daawwattoota dura natti himamu ni taati sumatti hin hima guyyaan adukku galanniin an hedduu dachaasirraa qabu fannisiis raayis qabu garuu hunda duursee dachaasiin galatoonfadha akkamittiin galatoonfadhaa fannis dhugaadha akkuma namuu beeku sanaan ala dalagaa xarafa sanaa dalagaa yoon duu jiraadheewu lubbuuti hogguusitti nan dhaqqabu dachaas garuu fannis irratti dawwalee akkana liinaani dhukkubaa jennaaniin wallahi fiigee na dhufee mustashfaa na ciibsee na bira oolee manatti illee na galchee waan hedduu naa godhee haa galatoomu ati kanuma akkasiisan kanuma rakkoon dabartuus beektu walitti fayyaniis numa beektu si dawwallaan jechaan taane naan jette amma nallee naarsiniiti mee amma fiidiyoon daawwattoota kabajamtoota keenya fiidiyoon fiidiyoo gammachuuti saniifuu aara keessan fiduu kabajamtoota daawwattoota keenya seenaadha guyyaaniin irratti dawwalee Abdallaa na dhukkubu jira sumaatu nama hundarra natti himaana dhageessittiin himaana dhageeffadhu bari yeroo aaraatii miti rakkoo dabarree garteemi waan nu mudate irraa dubbachuu jira Allah sanii miti amma fiidiyoo sana daawwataa fiidiyoo gammachuu waraab jiraan tunis aaran qabdu bar aaran qabdu akkasitti sanii islaama dhagee ture naaf daawwataa keenya islaama fiidiyoo sana fakkeenyaaf fiidiyoo biroo yeroo nan jire isaan galateeffachuu qabdi silaama mana kana keessa wala aadiine jechuudha makaddaa tanaa wal tuttumneeti maaliif daawwattoota gammachuu qaayaa gammachuu daawwattoota keenya walii gallee rabbi natti nu fageessine jenna jechuudha. Inshallah khairumaa fi rakkoon hundee alhamdulillahi rabbil aalamiin janna waa hunda duusine. Dhugaa akka alhamdulillahi rabbil aalamiin atillee akka aarne mukan darban jette orma waan fuufeeffatan dabare. Atillee aartee wayii kutteechi wayii fagaatti nama deebite. Silaan fagaadde namni na agaruun jiru hanga kanaawu akka dachaasii fi akka fannisiiniin dilee kana sanaa keessa ture atuuna deeme. Sa'idha yoo deemte sa'idha. Kalaas nin deema biyya tana keessa deemee mana fannisii deemee mana dachaasii galee achi bee achi deddeemee
hulaa namaa rakkaawee mana namaarra gaddeemurra biyya tanaa deemuu naa wayyaa je'ee kee fannisimaa fi dachaasiin na dhoorke atuu galata guddaa namni nama hunda caalaa nama hunda duursitee galatoonfattu dachaasii fi fannisi. jechuun ati rakkoo keessa ati yoo rakkoo fakkeenyaaf isaan yoo rakkoo keessa fuudhanii ol si galcharreen fakkeenyaaf isaan maal jechaan galatoonfudhatummaan wanni isaan galatoonfattuuf atilleen liinaa qabanii sanaa keessa siin eeganii mana isaanii sii teessisuu kanaafuu galata guddaa galatoonfachuu qabda. Ani bari yoo atiin deemte qabeet waan si deeffadha. Eessan nagartare ati wal quban qabnu. Eessan nagarta akkasii hojii daawwattee kan isii yoo niin deemte waan qabeet man deeffadha simbilaashumetti. Akkasii dhaamsi tokkoon fatiyaadha qabaa fatiyaa teenya bareedeenya qaaleetillee baga rabbi nagaan ilmaan kan jiddu si deebisee baga akka haadhan biyya gad lakkisanii deemuu hin taatu haadha ilmaaniiti haati ilmaanii ilmaan facaaftee deemuu hin taatu baga nagaan ilmaan kan jiddu rabbi si deebisee sin jaasumaaniif viidiyoo sana ni garte jeetii yaada. Akkasii fatiyaa teenya anilleen naafi ati guyyaa tokko manatti deebine jechuudha guyyaan keenya guyyaa takka baga rabbi ilmaan keessa si deebisee anilleen baga rabbi na deebisee anumaatu ifinja garuu dhaamsiniin ani siif qabu viidiyoo tana ni garte jeetiin yaada bilbila na jalaan kaastuu gizeen si bilbilee na jalaa kaasii dhiifamaa wajjiini si bira dhufuun barbaada si bira dhufee dhiifama hedduun si kadhachuu barbaada wanni ani balleesse waan gurguddaadhaa si qofa osoo hin ta'in nama hundatti namatti balleesse hunduma itti leeyite dhiifamni gaafate warra arrabsiteellee warra fakkeenyaaf jechaan xuuxeellee leeyite dhiifamni gaafate akkasii itti aansee fatiyaa boodallee yaaddoo sabaa dhiifama guddaa naaf godhii ani si qofaa miti namni hundi natti aaree jira atilleen sababa namni maqaa dha'u jiru kuni namaan sababa isaaniitiin bultii diyya dhabee alhamdulillahi amma itti deebi'eetiin jira akkasii yaaddoo keenya obboleessa kiyya qaalii fi gaarii atilleen viidiyoo tana ni agarta jee atilleen haadha ilmaanii isa rabbi siif haa deebisu akkasii haadha mana keetii rabbi ilmaan jidduu siif haa deebisu jecha akkasii chumaan galata dhiifama naaf godhii hedduu takkaan sitti balleessee jira inshaallah si bira dhufeetiin si araarsa jeetiin yaada asumaanillee tasaddaffaadhaa duniyaatu guyyaan gammachuudhaan nama hunda maqaa tuqeetumaan usaa jeetiin yaade akkasii duniyaatu billeen ni dhageessi jeetiin yaada viidiyoo kanallee ni agartaa jeetiin yaada akkasii obboleettiitii yanallee jibbituus akka feetettillee na jibbitullee jibbitu jallatudha malee laa jedhati amma na dhiisigaa jalladde dhugaadha jallina kiyyasan kan keen karaarraa deemu amma ifa garee akkasii duniyaa teenya dhiifama naaf godhii atilleen inshaallah namaan maqaa kaase kana cufa bira dhaqeetiin dhiifama haradhaa mana isaaniitti jeetiin yaada qaba akkasii namnummaaniin itti balleesse cuftinu kana sanii osoo hin jenne oromoon daawwattoota qatillee dhiifama yin ture haati nan jarjarna turan jarjarin namni hundi akkasi dhiifama naaf gootan jeetiin yaada qaba dhiifama naaf godhaadhaa onneeti jiya qulqulluunin isin gaafadhee isinilleen onneeti isin qulqulluudhaan deebii naaf deebistan jeetiin yaadaa yoo dandeessanii yoo danda'u baattanillee qaamaaniin isin bira dhufaa inshaallah rakkoon qabu akkasii afuraffaarratti tokkoffaarra sila daawwattoota kiyyaan dhiifama gaafachuu barbaade gammachuuti yaaniin afaan bee kabajamtoota daawwattoota kiyyaa warreen na arrabsitanii fi warreen na faarsitanii fi kana jibbitanii fi kana jaalattan anilleen isiniin jaaladhaa hunda keessanuu kanaasaniin juu wallahi dhugaaniin isin jaaladhaa isinillee isinii balleesseetiin jira akka dhiifama naaf gootan abdiin isinirraa qabaa isinuu natti aartan malee quba kana ajaa'ee jaanii firraan muranii akkasii ani saniifuu dhiifama guddaa naaf godhaadhaan isinin jaa kabajamtoota daawwattoota kiyyaa wallahi hedduun isin jaaladhaa naaf jiraadhaa naaf galatooma I love you isinin jaa. Anaanis jee. Akkasii eesin jiraatu. Akkasitti kabajamtoota daawwattoota keenyaa Abdullaan kaameraatti lafattis ni sabaataa saniifuu araan dalalaan mubaarakilleen mirqaaneeti mana gallaan kuteen silaa fiidiyoon dunkarees ni lallafamuu qabdi. Barak yaani hin taa'u khalaas. Inni guddaa hajuu xiqqaa yoorkee guddaa yoorkee sun dinu saayiba isaati jaluma deemaa amala wanta qaba bakka hunda dhaabbata yoo dhufellee kaameeraa keessan taa'uuf tiftu jaa akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoon har'aaf qabannee isin yaadne kanuma isinitti hin dheeressinu. Akkasii dhugaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Viidiyoo gaarii kana asii booda talinaan dandeettinaan qabannee isin qabadhee isin dhufaa inshaallah.